Somni jiru taanaan gatiin dhugaa yookiin immoo vaaliyuun dhugaa hin beekamu. Amantiin Islaamaa dhugaan ta'uunsaa kan inni beekame amantiin kan biraan waan jiraniif. لك الحمد والشكر قالت ربي كينيا اتق الله حيثما كنت دامس نبي كينيا الله أكبر ما سنكبسي بنسلا وجين كينيا مالي أما سيقول سي سكبسي ساتيجستي برامي قولين للباتر الله أكبر أكسبه ورنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني أكم جرتو قبل جمتوتا في جالة متوتا channelii ifa baruu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni isinirra hajiraatu jenna kanneen illee nageenyi isiniif hajiraatu isiniin jenna walirraa baneetiin jirra guyyaa 3-4 kan ta'u jechuudha yoo haaluma garaagaraatiin kan banneedha saniif moo dhiifama isiniin jenna har'as viidiyoo baay'ee gaariif barnoota gaarii gaafiif deebii hedduu of keessaa qabu qabannee isiniif dhiyaaneetiin jirra qophii keenya kan hanga dhumaatti yoo hordoftanii fi yoo waliin deemtan ta'e waa hedduu asirraa hubachuu dandeettan jennee abdii guddaa qabna jechuudha warroonni channelii kanaaf haarawaa taatan akkuma beekamutti subscribe like share gochuumoo hin dagatinaa isiniin jenna akka viidiyoon kun namoota hedduu bira gahuu fi warroota jaallataman bira gahuuf like share gochuun gahee nama hundaati isiniin jedha mi ammaaf gaafiif deebii wajjin tursee haa taasifnu viidiyoo kana wajjin turtii yoo taasiftan waa hedduu asirraa barachuu dandeettanii gaafiif deebii kana haa dhageeffannu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غافيتي سيغافة ديت. غافي وين غافتا؟ هاي. إسلام ما نلتي أمانتين براج راتشون غاري دمو غاري متيتات. حالان غاري دمالي. هيا كميت. سبب إنسا. هاي. دكان نجرو تانان بوارفا يوكين غدين إفا بيكم. Somni jiru taanaan gatiin dhugaa yookiin immoo vaaliyuun dhugaa hin beekamu. Amantiin Islaamaa dhugaan ta'uunsaa kan inni beekame amantiin kan biraan waan jiraniif. Utoo amantiin kan biraan hin jiran ta'ee gatiin amantii Islaamummaa kana fakkaachuu dhiisuu mala. Biyya somni baay'ate keessatti dhugaan gatii guddaa qabdi. Biyya dukkanni baay'ate keessatti ifti gatii guddaa qaba. Kanaaf iyyuu gatiin Islaamummaa dabaluudhaaf dhugaan Islaamummaa dabaluudhaaf amantiin dogoggoraa yookiin amantiin soba kun jiraachuun murteessaadha. Maal kana qofare amantii Islaamummaa malee amantii dhugaan lafa kanarra raawwate hin jiru. Sababiin isaa Quraana keenya keessatti amantii Islaamaa alatti namni amantii kan biraa barbaade inni Rabbi biratti irraa hin qeebalamuu jedha. Maal kana qofare isaan jedha warra kasaaranidha jedha. Lafarratti illee waaqarratti illee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amantiin kan biraan ofumaati malee hin jiranii jechuudha. Si galeera? Hayyee. Gaafii bareedaa gaafadhe deebisa quubsaa kan seerraa eege ol naa deebiste galatuuf. Hayyee. Thank you. Ejjen akkuma isin argaa jirtan kana gaafii gaariitu gaafatame deebii bareedatu deebii namni gaafa hubatee fi gaafa barate gaafii akkana gaafata gaafii akkana deebisa barnoota kanarraa maal fudhattan hedduu asirraa barnoota gaarii fi jechoota gaarii asirraa fayyadamtan hubattan jedhee abdii qaba mee kanatti aansuudhaan warroota amantii Islaamummaa kan karaa onlaayiniitiin sooshaal miidiyaatiin teknooloojiiwwan garagaraa fayyadamuudhaan barnoota kana hubatee ofiitti itti amanee kan amantii Islaamummaa dhufee amantii Islaamummaa kana qabataa jiru waliin daawwanna warroota immoo kana daawwachiisaa yookiin immoo daawwaa kana taasisaa jiranis kan akka Abuu Mu'aaz, Ustaaz Awwal, ustaazota beekamoo hedduun onlaayin kanarratti shoora gurguddaa taphataa jiran warroota amantiin dhugaa kana jechuudhaan hubachiisanii barsiisanii dirqamaan malee fedhiidhaan fudhataa jiran mee viidiyoo kanarraa hedduu waa hubattan jedhee abdiin guddaan qaba hanga dhuma viidiyoo kanaatti hordoffii taasisaa isiniin jedha viidiyoo kana waliin. Kun nagaa isiniif haa ta'u. Nagaan nuuf haa ta'u. Shaadaa qabachuu barbaada garuu hojii qabaan mana qabsiisuu dandeessu. Allahu Akbar. Maa sin qabsiifne sila. Hojiin keenya maali? Amma si guddisee si qabsiisaa. Tigistii bara meeqa waliin lallabaa turre. Allahu Akbar. Akkasi boo. Murannoo. Inshallah. Tigeen as nu baasaa qoyime. Tigee wal beeyna. Wallahi. Kaafadhu tigee. Ajiib. Subhanallah. Abbaa manaatiif haadha manaa. Sargii isaanii silaa naan dhaqa silaa gaafa sana. Jiraadhee urjii. Hin dhayitu silaa. عجيب ما شاء الله الله أكبر أنا هذا هاي تيجي نجان صفاته جرتو فيا قبدا نقوم ياسين بي ربي سيالا في سوال بينا يرو هدو ترتي يعني بنت رم أرثوذكسي أنا أرثوذكسي ترتي يعني هنقم تكترتي تيك توك هنو جلسة Gaafis gaafa jirte yeroo dheeraa. Ji'a guute garuu. Ajiib.
falmii kana hunda daawwachaatuma turte waan gaafii namni walii deebisnu kan akka gartee isaanis gaafannu. Maashaallah. Tige islaama fakkaata. Yoo murteeffatte shaadaan qabaddeette? Lakki ani durumaan murteeffadhe garuu namni janne malee. Subhaanallah. Waan jedhu namni gartee gara islaamummaa dhuftu akkana shaffanattee islaamummaa shaadaa qabachuuf si dirqe dhiira taatu ustaatota tokko isaan si dubbate birriin si kan dhiiraa jira siin jedhe jira waa hedduu kanuma jedhanii bara si gaafachumaaf. Lakki ustaas namni akkas naan jedhallee hin jiru ani maatuma keenya keessa jiru jedha. Tole. Hanga mee umrii teetiin gartee waan isirraan gabaabsa umrii teetiin gartee ortodoksii kan jiru wangeela irratti akka Iyesuus Kiristoos bakka itti ani waaqa sin jedhee argisiisanii daaqonoonni. Hin jiru. Tole. Gartee eegaas dhufte Iyesuus nama Iyesuus ergamaadha Iyesuus akka waaqan ta'in aboo waaqummaa hin qabne argite moo hin argine? Argeera. Maashaallah. Tole kanaafuu inshaallah Iyesuus gartee Kiristoo ilma namaa teettee ni amantaa? Nan amana. Iyesuus ergama waaqayyoo teettee ni amantaa? Nan amana. Iyesuus waaqa qaba waaqa waaqessu waaqa sagaduuf qaba jettee amantaa? Tole waaqayyoon akka hin duune ni amantaa? Nan amana. Nabi Muhammad ergamaa xumuraa ta'uu ni amantaa? Islaamummaanis amantii dhugaa ta'uu? Nan amana. Maashaallah. Gara shaadaat deemna jara keenya sitti hin dheeressu inshaallah. Quba kee tokkicha ol qabadhu. Bitaa moo mirga? Mirga qabadhu inshaallah. Tokko waaqni jechuun waaqumarra jiraa jechuun Yesuus gara waaqaa olaalaale yaa abbaa jedhaa miti. Tole na jalaa jette inshaallah. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa hubadhee baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Isaa yookiin Iyesuus Kiristoos rabbii miti ilma rabbiis miti garbicha rabbii fi ergamaa rabbii kan saba Israa'eliif rabbiin erge hubadhee aboo waaqummaas akka hin qabne baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi. Islaamummaa irratti na kaasi. Jireenya bara bara isii irratti naa kan. Maasha Allah. Allahu Akbar. Tigiste bagara Islaamummaa dhufte obboleettii ta'u. Iyesuus hin ganne galanni rabbiif haa ta'u. Rabbi shamarse godhe alhamdulillah. Osoo lubbuun jirtu ilma namaa waaqessuu dhiiftee gara rabbii ilma namaa uume. Isa bareedduu tana godheessi uume. Aanaa gartee kanaas uume. Uumama hunda uumeef masakamte. Iyesuus hin ganne. Arra dhugumaan Iyesuus itti amante. Arra gartee Iyesuus Kiristoos itti amante. Arra waaqayyoo dhugaa argatte. Arra gartee dhugaa gartee irratti jiraatan argatte. Alhamdulillah.
naman waaqeessinu, dhiiran waaqeessinu, malaa'ikaan waaqeessinu, shamaran waaqeessinu, uumama tokkoon waaqeessinu, uumaa tokkicha ana malee waaqayyoon biraa hin jiru jedhu san argattee alhamdulillah baga rabbiin gara islaamummaa si fide si jaalatee egartee namni an islaamummaa siif hin kennine waaqayyoo si kenne rabbiin masakamte isaaf eeyyee jette akka inni fadhu fadhasaan raawwatte rabbiin jiru bareedu si haa jiraachisu bakka jirtutti rabbi sitti haa tolchu barattee nama aqlii qabatu quraanaas wangeelaas barattee maatii teetirraayis waa hedduu ganaa si mudata galgala kana hedduu argita garee si deeggartuu fi garee si arrabsitu garee si eebbistuu fi garee si abaartu hedduu si dhufa koomentii adda addaatiin waa hedduu jireenya biyya lafaa kanatti arguutes jabaadhu iska maqaabir malee maatiin nama wajjin deemtu eegati duute si wajjin deemtu abbaan mana haati mana qabeenyi kan kee waan takka warri tiktok irra jiru kun hundi kasin jaalatuuf kasi jibbu si wajjin deeman hojii tee gaarii fi hamtuutu si wajjin deema guyyaa firdiitii fi hojumateetu si farada walii gallee nama takka yesuus kiristoos waa takka gochuu hin danda'u biyya lafaa irrallee aaboo ta waaqayyoon itti kanneen raawwata malee dinqii waaqayyoon raawwadhu jedheen harka isaatiin nama naazireet kanaan dinqii adda addaa akka hojjetuuf jedhe phaawulosoo itti kanne jedha yesuus kiristoos fadhakootiin umaa raawwachuu hin danda'u jedha yesuus kiristoos abbaan na caala abbaa biraa hin dhufe hoo yesuus kiristoos kan hin argame jedha warra koolotaa badan duwwaa fi hin argame jedha kanaaf yesuus kiristoos yoomiyyuu kaleessaas isuma arraas isuma boruus isuma nama ta'e dhufe ilmi namaa nama bade oolchuuf dhufe